Koket Entertainmentiin torbaanitti kan isin dhiyaatu Koket Show akkam jirtan hordoftoota sagantaa. Akkuma beekamutti keessummoonni adda addaa namoonni dandeettii adda addaa qaban ni dhufanii keessummaa ta'an. Arra keessummaa ta'e. Tan artii Oromootiif gatii guddaa qabatti. Arra asuma ta'e guutuu Oromiyaan waliin daawwatan. Oggaan akkana jedhee eenyu akka ta'e bahuun keessan hin oolamu. Keessummaan xiyyeetaa arraa Kadijaa Hajiiti turtii gaarii. Lammi baratetu mirga ofii falmata. Brigadier General Barnoota ammas barnoota. Sirna gadaa dabalatee kaayyoo barnoota qulqullina qabu afaan Oromoo fi afaan Ingiliziitiin ilmaan keessan oolmaa daa'immanii kaasee hanga yuunivarsiitii olaanootti barsiisee ga'oomsuuf kan hundaa'e waldaan aksiyoona barnootaa waliif erga hojii jalqabee bubbulee jira. Waggoota 3 darban hojiilee lammiisaaf hojjechuuf waadaa seene keessaa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa dameelee 12 ta'an banuun barattoota 1700 ol barsiisaa jira. Akkasumas lammiilee 450 ol ta'an carraa hojii banuun bara barnootaa kana keessa hojii boonsaa eegalee jira. Baga gammaddan lammiisaarraa dhalatee lammiisaaf xiqiin kan hojjetu waldaan keenya hayyootaaf quuqamtoota sabaan duula eenyummaa afaan Oromoo guddisee addunyaaf beeksisuu jalqabe kana itti fufsiisuuf gurgurtaa aksiyoonaa yeroo gabaabaaf waan dheeresseef baankiilee hojii gamtaa Oromiyaa International Bank Awaashii fi baankii daldala Itoophiyaa isinitti dhihoo jiru deemuun aksiyoona bitadhaa. Kaayyoo waldaa keenyaa dhugoomsaa yoo isiniin jedhu aksiyoonni isin bituu dandeessan maallaqaan 1,000 hanga miiliyoona 5 yoo ta'u sheeriin gurgurtaaf dhiyaate xiqqaan 2 guddaan 5,000. Kottaa waliin wayya waldaa aksiyoona barnootaa waliif. Ayyaa kaddoteen baga nagaan dhufte. Hayyee isinis baga nagaan nu edda. Yeroo ati baga nagaan dhufte jechuus barbaachisa. Koket Show mana keetti OBS mana kee. Sirriidha lameenuu mana kiyya. Kanaafuu akkami? Jara latsarsi nagaa jirtu maatiin waatiin alaanni sa'aalamni nagu. Nagaa qabna waatiin qabna garuu magaalaa jirra. Idaa awwadaa hidda barsiiste. Eeyyee. Awwadaa maal fakkaata? Aadaa bareedduu biyya jaalalaa biyya gootaa biyya ajaa'ibaati. Akkamitti si hammatan? Hedduu nama jaallatu keessattuu hillee sirba kiyya akka gartee jirta malee. Arge gaariitti televizyiina ilaalaa ture. Reelee hedduu jaallatuuni anis isaan hedduu jaalladha baay'ee. Arge egaa lamada OBS televizyiina waliin dhufne kana dura yuutuubiidhaan yuutuubiin keenya akka bakka kana gahu akkasii gamanuma galatoodha. Ayyee tole. Arra sadarkaa gara TV'tti wal agarree jirra. Kana dura YouTube irratti mee gaafa dura YouTube irratti keessummaa siyaame ogaan si bilbile innama afaanii fi aadaa kana irratti hojjetu hundaa hojjechuuf qophiidha. Maal isin gargaaran jedhe afaanii fi aadaa kana irratti kan tokko maaltu akka qophiisi godha. Ani wanti akkasitti si'aayina qabaadhuuf maal akka ta'e beekta. Afaan saba kanaatiif aadaan saba kanaas uummanni kun completely gaafa Afrikaatiif hangafa waan ta'eef sirna ummata sirna gadaatiin bulu waan ta'eef waa hundi isaa guddatee jijjiirramee sani arguuf waan ta'eef na gammachiisa beekta. Wanti Oromoon takka tattaafattee akkasitti aartii afaan isaa irratti hojjechuu sossoo tokko keessa koo hedduu gammachiisa. Kanumaaf gammadee gara kee kaadhee dhufe anis. Nama hundaa aadaa fi afaan kanarratti hojjetu hundaa ilaalcha bareedaan qabaa fi ni gammadaa fi. Kattuutiin Oromiyaan bakka ati tuqanii jirtu. Oromiyaan itti sanuma achitti illee sirboota adda addaa hara jaalalaati. Yeroo Oromoon wajji boqochi. Yeroo Oromoon aadaa Oromoo hunda baasuuf ni yaalta. Kutaan Oromiyaa haa itti sirbin hin jiru. Dadhabbii kana yoomirraa eegale? Dadhabbii kana bara 1998 bara 2008 ture. Gaafa san eegale hamsuu godina Arsii gaafa san seenee gaafa mana achi seenuu ani san dura musaatti sirbaa ture, qe'ee keessatti sirbaa ture, ganda keessatti sirbaa ture beektaa. Yeroon mana qulqulleessus, yeroo loon tiksus, yeroo kunni tokko na beektaa ijoollee baadiyyaatti himee sirbaatu mana hojjedha beektaa. San booda gaafa mana musaa dhufus pireedii muuziqaa barsiisaan ana eegaa tura. Barattoonni saspeensi ta'aniiti kaddoonaa sirbitu jiru beektaa. Yooma saniin sirbaan san booda gara aartiitti dhufuun kiyya. Haabaan diseensi kiyya 98 ta'u malee san dura sana aartiin anuma keessa jirti. Aadaa bareeda qabnaani. Mana musaa sirbaa ture. Kan jalqaba kiyyaati sirbicha otoon hawwisoon galiin dura sirbaa ture. Achirraa haga irraa kilippii meeqa hojjette? Kilippii 25. Kaddootiin kilippii 25 hojjechuun waan xiqqaa miti. Jireenya keetti irratti yoo dhiibbaan inni fideen jiru waan kana qabaatteetu moo? Baay'ee waan sejabu keessa dhugaa beekti namni hedduu beekamtee jirta ati maa kana booda kilippii hojjetta maaliif dalladdaa dhiisi bakka asii gaa of kana booda bakka ofiif jiraadhu ijoollee keetiif jiraadhu kilippii si gaan hojjetin naan jedhu
أنقر أبصر عن كمبيتا نمني آدم بيني. جنين أرتي ده يكون بيتا جني هم على جنين ده أرتي كل أنا تكون مرة رتاني روانتي أنا قاعدة وجيب بريدة تكستيدو تلقي ألبومي كيسا ما خلي بيسدي تجرسين جاء أتسكت بيسات وكيس يوتيوب كي تراتوري أكو ما ألبومي فتين سانكلي بكيسا وجد وان سأجارف mana khiyo to jolle khiya wan gutu ka boton gutilla ada ummata kana gaaf jiru baayu irraa kadho ha irraa mul'aati jalala arti qabu fi aadaalee godinaalee ummata kana guddisuu qabna nuti guddisuu qaba dhalloonni beeyte aadaan dagatame hedduu jiran dalanne baayu ammas ganaa hafa ganaa kan buu jiru dhokata hedduu jira sigalee mee arraa akkuma beekamutti sirba yeroo dhiitus sirba bareeda dalaga kana kan Allah qoba bare garuu arra maaliin barbaade guutuu oromiyaan nu daawwachiifta yaa Asumatene, hakka wande. Orang itu mi boran orang khas. Gabra ada gabra. Ada gabra. Hayale, hayale, hayaki agalendor. Hayale, hayale, hayaki agalendor. Apagala, hayale, hayale, hayaki agalendor. Olchela fasa hayale, hayale, hayaki agalendor. Gurba baru. Oh ayo. Me alole argite garaba jirti ayo olda chasika tole fiden fa ayo kiste barede delede enu warlusi enu si warabe mucha muhammad jedama mucha bujiti jolle bujiti bandi bishoftu shubisa ture mucha mbita ada kan hiddu danda gafa jolle ke nakana gubazu yani jolle ke satwakas نحن رتعت عادة كشون دين كنا نمر كذا فين فوق بيتا فين ديس جمستيل عادة نحن سني فرد دين بفا وانس أجاوب بيسا كان الدم روتو كنا مش أجا فرق كده مش عادة جا فرد عادة جبراkan lalu gue fikir عادة نحن كهتنا كهتنا هني جين مش أنا بيجي متأكد ورابين على هذا سنبورة قاعد استديو سينو جاء اوكي موسيقى الموسيقى جت ورابي سابونا عمر audio ni sa Ibrahim Rachum Ibrahim ni sa sudah Ibrahim ada batanin tapi ada numbasi ko ay ayo hatu deh me asalla ragara finfinna kami dufte ana salla ragara finfinni ga fadu artist tu kami sinjira auto banding ndo serbator sinje kuda sagal tami aci asdufe garaburayu gale kafsan ka osina mana ulin terre wadana bandi sabata bandi asi ture abba ture ya ture amalle da banera yoro masan mana sari garbane abba mana ya ture isafana ufne burayu gale hauso burayu chuman sene chura duro burayu kaza kadara calqaba aku masafa sa mozne chira jalqaba chira igale ayye achiti otu burayu jirtu marojat adu burayu juru khasita alamma fakiyo jadi baje هلين باجي كاستلم مفاكي سجرا هلين بيزي أكو مربين جنين تهاليسي عادا بريدا أسيتي وجدي سنجلي هلين روبيلي بربلي كبيزي خميسة سربوتا البمي سدا لما فاكي أشتي برايو تنجلي عادا برا وصو برايو جرو وصو برايو جرو هلين فروبيلي حجي أمامي بورانا عادا كربارا بوران راجع خميسة دينا أيه خميسة نداوي تيزمين سلها هربا nakase anisa ayanda koni yitu la fabari bari jala meka ikamise nandake nanjada garanjalala kamise jette kalbinti sabonticha oromticha isafeti kalbini salametiya مي وان كانت أجابة نتانا وان تنا وان سأجاوب كيسا وان بينا قولون روميا مرتي نجاجي تروم بيتا جهم مات أتسني بيتا أنسني بيكا من نخيا سني بيكا بازي أنا نجرين يكو أرتي في جران ملف في جران بازي لقارو بدأ كنا من نسنا رابيها أنسني نيجي كابيدي وريجو مكك عليك فلان جرا أنجا ساعتنا سمي دبر أنتم دبر أنجا وكم سي وقتك إمرة دبر دبرو كم سي متى أجائباتي وانت من الرجل تكون متدغامو ابشر ربي جرا قوجا ستمرتي سنجنا ربي كاي سجرايتي كانن اني غراتك ياتي موغافه ديبو ارتي كانني امل ستيل البوم في تيرا سنجرا سبونسروتا غافدي سبونسروتا كان فندي ارغدي كوما دبلم كوما دبسدي كوما دبشار كدي متين درل ستيج جدن جد باجوي اما يرغو غالماتي كورونا ستيج دابيرا ستيج نكادلو تنجرو البوم كاي بي سي سوت افرين غداي سريديته اتو يوجينو جچاتوري نرى كورونا نشوفي ربي وجد يمس نبي فقط إيادا. برا أرتستانا قلنا خلي كيسستانا أبدين كبا خيون كبا
Ispoonsaroota baay'ee yaasiin ergaa dabarsuu barbaadu. Uummata abbootii qabeenyaa hundaaf obbo Dinquu Dayyaas isaan alatti artii Oromoon takkaan jiru. Abbootii qabeenyaa. Dinquu jennaan wayina yaadachiifte ittiin deebi'a. Sirba tokko hojjettee beektu. Maal sokaa haasa gaafas mee maal jedhe sirbi suni waa'ee isaa hoggaa haasan yeroo xiqqootti sirba sin daleedee nu ergite maal turre sun? Sirba sana mudannoodhuma isaa yeroo sanitti mudatee waa tokko ture atis ni beektaa. Isaan immoo booda gara Ameerikaa kana gara dhaabahanii sanumarraa kan ka'e natti dhagamee aydicha fidadheen manuma keessatti hin dalage guyyaa tokkotti hojjedhu hojii sawwaan si ajaa'ibu hojii toora abdii akkasii gadhiisaa ture. Kanaaf mee yaadachumas uummata yaadachiisus. Abbaa artii goota barakkataa baguma si deesse haati teetu goota leenca dhala kanaaf an jedhe goota yoomillee dagatamtu. Sa'abbaan gaafa cabse ormaati jaballeessa Sa'abbaan gaafa cabse ormaati jaballeessa dhabaaf dagalee ofii abbaatu jabeeffata diinaaf moolsaatilla arraasa kakaleessa. Amaddootanii dhugaa waan hedduu galan waan tokko kwaatu daftee waan san gaafa koronaatis daftee uummata keecinaa dhaabbachuun dinquu irratti gaafa wanni sun dalage dura daftee si deebisaa qabne wantoota kana walaloonis uummata qopheeffattee jiramoo daftee akkanatti akkamitti haalli seenichaa? Ani beektaa keessa ayyaa fidaa yaadaloon hojjedha baay'ee walaloos ni barreessaa mata qabeera. Sirba kana mucaa durbii kiyyaa tokko jira Muhammad jedhama. Isa waliin barreesse taa'ee mucaan naa barreesse yaadaloo battamatti hojjedhee mammaaksa fa'aa jechoota fa'aati daddabalaa walumaan hojjenne. Kanaaf ofuma kiyyaa mana keessatti namoota barreessitoota taatan ciccimoo hin qabadha. Aayidiyaan naa dhufnaan waan mal'een hojjetaa hojjedha. Qeerroo galatoonfachuudhaanis haa ta'u goota Oromoo takkaa rafteen beeku mee amma kamisarra gara baaleen geessi. Gadamsisa almalee saalaa saddeen baree jaalalatee baree saddee garagaluun jaalalumaa aannan lafeen qabu maala lashee tufaa aanaa achiin qabu laashee mal sababee dhufaa. Ajaa'iba bar hundoogaa hojjetu akka bakka sanitti hojjeta garuu yeroo tokko Oromoo wal morma ja'a. Lagi khadon baada khadon araldeedha khadon orreessaati. Oromiyaati. Ka Oromiyaati kutaani maddu gandee maaliif rakkoon ta'e guddoon tana waan. Hojiin galtu kan nama garsiisa. Hojiin galtu. Hojichi hojii uummata kiyyaati. Anis gaafa hojjedhu godina takkaaf miti beekee artistii jechuun naannolee Oromiyaa hunda aadaa inni qabu baasee dalaguu qaba. Naaf ammayyuu wambaraa ganaan dalagaa. Aadaa wambaraan akkaneen gammaatti barbaadutti hin jiran. Wambaraan kunis. Aadaa Oromooti. Oromoodhuma isaanis beekee gara warra hoteeluu daakana keessa jiru. Isaanis barbaadneen baasee jecha. Aadaa isaanii ture. Garuu isaan qofa miti kan warri si qomataa jiru Gujiinis Wallaggiinis Kaddoon nu biran. Boorana erga ta'e haalaan lageeffadhu. Erga gabraa hojjedhe wal qabatu isaan waliin babbaasu. Gujiidhaan. Walitti dhiyaatu wal olaa jirus wal cinaa jirus bara eeriyaa tokko naannoo tokko barisaan wal kukkutuun qabu akkasitti. Kanaaf walumaa galatti Oromoodhaaf ni hojjedha aadaa Oromoo ni hojjedha. Kaafee suuta nimbaasaa. Nimbaasee. Akka baastuu jiin kee kan gammaatu ni hima. Amma maal irratti argamtu faddaate? Amma wanti irratti argamu galanii isaa qabu hojiilee kaasatti guutuu fixeera siin jedhee erguma kaasatti guutuu fixe ta'e booda hojii amma ati gadhiisaa turte kana fa'aa hojii obbo Dinquu Dayyaas abbaa duulaa kana fa'aa hojii koronaa fa'aa hojiilee hedduu hojjedhee falmataa haqaa dargaggoonni qarqara mana taa'ee jechuudha albanii booda sanboota eegi koronaa manatti sin galche bakka nama du'eensi kaayanii kajuu tokko famanuu ta'ee hojjedhee bakka nama du'eensi kaayanii yeroo deemtee gala bakka nama du'ee Ansikahani nawali wili njiro yadini habem firra abodem narra ansidi senjira habem firra abodem narra ansidi senjira njannuma ko garte sada efate kayo fawi kan ko na jala takalte Kolanatti gooten takala min hafne Ammeenyal manama kakakena gare Dubartu makotin bu'aa bahii darbe Maal sitti fakkaata si gaafadhe abbe Ngidira nke darbe hulluqee barasan Ofinna andeebisuuf
gonkuma yaadin gonkuma yaadin gonkuma yaadin gonkuma yaadin Aduga walitti nu baraan da sirbi jalala haadi gaddi sajirtu eenyu akkasi godde kumudanno gaafa ijoollummaa kiyyaatti baay'ee gaafa osoo Zeki fagaadhu sogaan dhage tokko akka gaariitti irraa bu'aa jirta abbaa ta'e hin beeku ani fagaadhus dhageeffadhe sirbi jalala ajaa'iba gaddisaa jirta moomatuma keessaa tunillee mudannoo dhugaati mudannoodhuma gaafa ijoollummaa kiyyaa aangoo kiyyatti fayyadamee namni jira beete aangoo isaatti fayyadamee nama na cunqursan hacuucee jira beete ani immoo fedhii qabu kanaaf aartiidha jedheen gabroomee wareegamee jiraachaa ture beete giti kaffalee aartii waa hedduu si gootu fagaadhu narraa sanii sagalee janga kilibbii dhiyeessitu yaa baka hundaa har'a nagaa fagaadhu narraa abdii mureessirraa kan keetinaan jecha afaanin na sobda ajab aduu sirraa beeke barsa galdeengita fagaadhu narraa abdii mureessirraa Wanni jaalalaa kan kun qorachuu barbaachisa. Ayyee amma eessa buuna seeta harargee nu guusisamee calanqoo. Isa haaraa hellee haaraa keessaa jedhu moo Meelaki calanqoo nu guusi. calanqoo hellee ma dura isa Duraasa. ayyee roobelele way roobelele hellee aadaa sirbina joolle roobelele way roobelele hellee aadaa sirbina joolle agaagara suuta qaalam shiisha safi hellee aadaa sirbina joolle aduun karree geesse looniin galchaa dafi hellee aadaa sirbina joolle abaabaan xummoo gaabboo sikkoo mandoo hellee aadaa sirbina joolle wal maleen bareednu qaamisaa fi qabdoo hellee aadaa sirbina joolle roobelele way roobelele hellee aadaa sirbina joolle aadaa Oromoo sirbina joolle. Mana jabaatti hojjette beekta ujaaree baay'ee kan baqabdu ni beeka. Kadir kun arrabee guutuu Oromiyaa sirba ati daawwate uummata agarsiisuu barbaadeeti malee sammootu hojiilee baay'ee qabda beeka. Ammallee aadaa harargee kan baay'ee jira itti hojjechaa jiru tokko na dhageeffattee jirtu akkam eessa ga'e onni sun. Daddaa isaa fi helleedha albamii keessa jira. Tole. Kalippii isaan hojjenne yoo rabbi jee ganna kana keessa gala guddaa dachintus margitee habara hedduu ittiin hojjedha kalippii isaa. Achuma deemee uummata faana. Meetti qisha fiin daraadha ifme harargee Hobalahe, waisuu kareetiya mayroore saanahe. Hobalahe, waisuu kareetiya mayroore saanahe. Hobalahe, boraanaaf bareentu. Hobalahe, macaaf tolamticha. Hobalahe, ilmaan abbaa gadaa. Hobalahe, hundeen Oromticha. Sirba hellee. Helleedha. Isa fidde kanuma yaaboo aadaa dhokotaadha isaa Aadaa baas. dhokataadha maama jaalatu naa kenni. Daddaa isaa fi kana. Sirba lama naa kenni. Albamni haaraa kan maa keessa maama jaalaa. Daddaa isaa fi sirba hellee kana. Bahuu qaba jettee aadaan kunis. Bahuu qaba. Ta'a ajaa'ibaati. Rabbisi agargaaru akkasumatti warri hojii warri aadaa fi artii irratti hojjetu akkasii cinaa dhaabbatu abdiin qaba. Kaddootiin falmataan maal jira? Falmattuun barachaa jiru. Dhugaa waan ajaa'ibatu gamanaanis haadha ilmaanii dhugaatii ijoollee ta'e barsiifataa jirta. Falmattu ijoollee sabboontuun guddisaa jirta. Kutaa meeqa barata? Falmataan kutaa ja'a, falmattuun kutaa afur. Ijoolleen si bira jiran Namni irra jira. akka gaarii guddisaa jirta. Abbaas ta'e guddisuu jira. Abbaas haadhaas taanaan wanti si daangessu tokko illee hin jiru. Murannoo fi kutannoo qofa barbaachisa dubartii. Gamanaan aartii Oromoo gamanaan ilmaan guddisaa, gamanaan jireenya manaa. Waa sadi laala. Asiin aartii, asiin ilmaan guddisaa, mana sitti kooltirool godha beeki, mana sana. Akka abbaattis ta'e si galtee si injineera. Dubartiin murannoof ijjannoo kutannoo qabu. Waan hundi ni dandeessi. Rabbis ni dandeessi wanti siin dadhabdee jiru Waaqayyos faana jira, Rabbis faana jira. Ni dandeenye. Amma maal irratti argamta? Aadaa fi turizimii keessatti hojjetamu hojiidhaan maal irratti argamta? Baandii sabbata ayyoo keessa hojjechaa jira. Sabbata ayyoo keessa. Sabbata ayyoo baandii keessa ni hojjedha. Achi dalagu jira baandii keessa.
Achi hojjette jechuudha. Hayya reefu Harargee jira. Mee amma Jimma bu'u. Jimma tabbarraa. Jimma tammarmara limmu tammarmara yanni saala bettonara la bettonara oh gerari oh me go to erari oh ke badurbati oh la be ko erari oh limmu tammarmara gera tammarmara yanni saala bettonara la bettonara Sirba ada durjuru rage. Hayya haddootee nimee maayiratti wanni dhaamsachuu barbaaddu wanni amma haalli wanni uummanni naa beekuu qaba jettu dhugumatti wanni ati godhaa jirtu waan guddaadha. Yeroo adda addaa kilippoota haaraa hojjettee uummatan jireenya kee goddaa aartii fi uummata kanaaf jiraachaa jirta argaa jirra. Mee uummanni maal akkasii beekuu feeta maal sirraa eeggalla maal dhaamsachuu barbaaddu? Baay'ee uummata kiyyaan dhaamsi guddaa nan qabu. Uummanni baay'ee nu jaalata ammas. Uummanni guutuu nu jaalata. Aartii ni jaalata, afaan isaa aadaa isaa ni jaalata. Garuu abbootiin qabeenyaa isaan ilaallata beektaa qabus waan ta'eef horii abbaan gaafa cabsoo nu jaballeessaa siin jedhe namni aadaa kanaaf afaan kana dhaabbatu abbootii qabeenyaati. Tokko neen poointiidhaan. Maaliif abbaan aartii kanaa isaaniif nuufaa beekte abbootiin qabeenyaa Oromiyaa keessa jiran obbo Abbaa Duulaatiin ala jechuudha Dinquu Digaasitiin ala aartii irratti duwwaadha. Namoota hedduu istiil abramii kanaafis waadaa waraanaa galee nazalaa badee fa'aa jira laga dhaabuu tokko maqaallee kaasuun barbaadu miidiyaadhaan irraa barachuu qaban. Dhiira bira akka malee dhaabbatu beektaa. Dhalaa biras akkasuma dhaabbadhaan jiran. Akka biyyattiitu dubartoonni hir'uudha. Oromiyaa keessatti baay'een jiran. Otoo lakkoofte artistoota halluu daawwee finish qarnoo fa'aarraa kaastee muraasa beektaa. 50 guunu dubartoota otoo lakkoofte. Kanaaf dubartoota kana dhaabbiin isaanii ijjennoo isaan dubartoota biratti qaban. Kaayyoon isaan dubartiin akka cimtu akka baatu aartii irratti abbootiin qabeenyaa dubartoota biraa baay'ee gadi bu'aadhaanaaf. Maaliif hedduu bira deemee hedduu allamii kanaaf arkee jira. Hawaadaan agarsiisa haa galatoomu. Kan immoo I don't know natti ulfaata dubbachuudhaaf akkam akka ta'e hin beekan. Nutis wanti dhiiraa gadi hin godhan jiru beekte. Dhiiraa olitti dalagaa dhiiraa gadi miti. Akkuma isaaniif ta'an san dhalaafis ta'uu qaban. Maaliif dhalaaf gaafii bira dhaachuu qabu. Afaaniif aadaa guddisuu deemti. Kaayyoo biyya tanaa duudhaa fi eenyummaa biyya kanaati gaafiin isaanii gaafii biraa ta'uu qabu. Eenyummaa sanii fi aadaa sanitti dandeettii sana amanee waa gochuuf qaba. Abbaan qabeenyaa jajjabeeffamuu qabdi completely. Namoota waadaa naa galanii majalaa miliqan fa'aatu jira. Ispoonsoroota hedduu isaanii warra lagaa xaafoo tokko kaasuun barbaadu maqaa isaanii dubbadhu. Ni beeku isaan akkasitti waan ta'eef. Kanaaf please nuti wal malee waan qabnu aartii keenya amma maal godhu deemtu albama kee eebbifachuudhaaf already qophiirraan jira. Haalli qophiileensi kun bisee haa caamu erga tasgabbaa'ee rabbiin qabbanaaf nagaa nuuf fidee booda ittiin aanee eebbisifadha jedhee yaada kaasa. Wala kilipoota haaraa Klippi haaraa siin dalagaa sirboota amma albama keessaa saddalgeera siin jedheera. Amma keetti qophaa'ee 2-3 tokko jira. Aadaa fi ammayyaa keessaa. Hayyee waan bareedaadha. Jimma turreef. Gara shawaan deebisee masme. Salaaticha barbaada. Roobee bubbise Oromiyaa koo gubbaa biyya abbaa koo gubbaa sumaan fedhaa boonaa bareedaa gurbaa. Roobee bubbise si barbaachaan dhufee roobee bubbise amboof gincii gubbaa. Roobee bubbise si dhabee toongaluu roobee bubbise akkam ta'uree gurbaa. Roobee bubbise Oromiyaa koo gubbaa biyya abbaa koo gubbaa sumaan fedhaa boonaa bareedaa gurbaa. Bubbisee malee ittuma jira gabu. Ittuma jira roobee bubbisee kee godhe argamu. Ittuma jira bubbisee roobee hin caamne ammas. Hayyee shawaan nu daawwachiifte iddooteen hedduu guutuu Oromiyaa nu daawwachiise haga tokko malee hunda nu daawwachiiste jechuun ni dandeenya. Kilipoota kanarra dadhabbiilee kee guddaatu argama. Mee waan siin kaasii yoo jiraate wanni dhaamsachuu barbaadde dubbisiisti sirba kee kaabooda qallaaqoo nu afeerteeti dhaaman. Ayyee. Lagu akhirnya mama kan hasil hati kunna. Akka barbaade dura lagi amma waan inni siin kaasii yoo jiraates. Wanti ati na kaasta keessattuu aartiif afaan keenya aadaa keenya irratti ajabee nu jira. Ol Oromoo guutuu Oromoo alaatis Oromoo keessaatis dhaamsi guddaa an qabuuf kana. Tokko haa taanu walaa jajjabeessu wal bira haa dhaabbannu. Aartii qofaatti miti. Akkuma guutuu biyyattuu Oromoodhaan takka ta'an jedhaan takka ta'a rabbii jedha takka ta'an jedhaan tokko ta'a gaafa tokko taane tiisni ruran deessu. Tokkummaa dhabnee waa hedduu dhabu jirra. Please gaafa nuti tokkummaa qabaanne yeroo hamtuu nutti hin buutu yartuu nutti hin buutu har'a waa hedduu keessa jirra. Waan beeknu walumaan beekna haa bultu dubbiin
Kanaaf tokko ta'an jedhaan artii qofa irratti tiimsi. Ol sabicha tokko ta'uu qaba tokko ta'uu qabna. Yoo amma tokko hin taane immoo yoo billee tokko hin taane jedha. Kana dhammatee jiru. Ayyee qallaa koonuu ofertee anis dhammadhee dura qallaa koonuu oferme. Ayyee. Qallaa kiyya bareeda dhaabbanni shororo dhaabbanni sororo shororo. Guyyaa wal arginaa kootu kootu. Guyyaa wal arginaa kootu halkan abjuu natti dhuftee na rakkisee maaloo maaloo. Guyyaa wal arginaa kootu halkan abjuu natti dhuftee na rakkisee maaloo. Hedduu sirba bareedaadha kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin Koket Show televizyina OBS isinii dabartu har'aa kana fakkaata haddoo teenya jajjabeessuun artii Oromoo jajjabeessuudha haddoo gumaacha artii Oromooti gootii Oromoon irraanfatamu qophiin teenya har'aa tana fakkaatti torbaan keessummaa biraa qabadheen isinii dhiyaadha nagaan tura qophiilee televizyina OBS haafan daawwachuun dagatina angaramaan dhama.